خنقان نبل جنقان نهولت خنقان نبل جنقان نهولت ويا راحنا ويا ملك ربنا هقول ويا راحنا ويا ملك ربنا هقول مريا راحنا ليه تملك ربنا هقول مريا راحنا ليه تملك ربنا هقول ويا راحنا ويا سنة كبيسة ويا خنا خملك ربنا هاتايس انت جنة وين أجو انت جنة وين أجو انت جنة وين أجو بابراز تالي روبا اور تابري أرفو بادو بعدنا गया मातिम बुर्दुक यो आगे और बोला بفنه عالم استنيف واي أردا جيلا كان الدويسا ورا بيكوف يادا تشيزا ورا بينه همو هو تشيزا تاجي تشاد كناف أكما بيكمو odaan bultum odaalee shanan Oromoo keessaa tokko amma akka carraa ta'ee odaalee afran irratti osoo galmi ijaaramiin odaa bultum irratti galmi ijaaramee galma sadarkaa isaa sirna gadaatiin wal simu ijaaramee eega hojii eegalee bubbulee jira. Haa ta'u malee odaa bultum jechuun odaaluma Oromoo irraa yookaan odaan kophaa ejjetu odaan obboleessa hin qabne odaa heeraan ta'u odaa seeraan ta'u kanaaf odaan bultum wirtuu odaalee yookaan dhaabbatu odaa obboloo isaa kan miseensi shanan gadaa hundi adda addaan jala taa'uu danda'u of cinaa qabaa jechaadha. Kanaa waliin shanacha tahee sirna gadaa odaa bultum jedhamaa jechaadha. Kanaaf amma gaa naannoon araddaa jiilaa odaa bultum eegaas dhaabbannee jecha kaleeysa fuulli durri kun hora baaduu jedhama jechaadha. Fuulli durri isaa hora baaduu jedhama. Kanaaf gaafa jilli godaanu odaa bulee gaafa ka'u iddoon eelaa jirtii hora baaduu keessa iddoon gubduu agamsa baaduu jirtii iddoon maqoo itti ba'an jirti eega kana tarree booda malkaa tarraamuun jirti eega kana ceenee booda immoo odaan dandee jira gama ceenee jaama sikaanee gama ceenee iddoon kun araddaa jiilaa sirna gadaatii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Gaafa gama ceenuu odaa dandeetiin gama baha mirgaatti kan jiru siidaa dandeeti. Oromoon horarra marashaan naquu ture kalee Oromoon horii geeyisa malee hororratti argamaa jenna. Kanaaf horti lafa horiiti jenni jedha. Kan beekamu jilaan Oromoon safuudha Oromoon qotu kalee. Oromoon safuudha muka lafa bu'e hora keessaan kaasu maal godhaa itti godaana Oromoon kalee itti godaana. Kanaaf araddaan jilaa sirni gadaa yoo inni jiraanne deemuun dandeenya kan amma dhahaa jiru kun yoo araddaan jilaa kun hin jiraanne sirni gadaa wal harkaa fuudhinsa gadaa ittiin deemamuun danda'amu. Kanaaf uummanni Oromoo marti akkatti hubate sirni kun kanuma isaa waan ta'eef keessafuu biyya abbaan dardara namni mataa gurraachaa marti aadaan kun aadaa isaati. Aadaan kun aadaa abaabuu isaati. Aadaan kun aadaa kaleessa abaabuurraa as cee dhufe waan ta'eef
Araddaan jilaa sirna gadaa kana keessatti argamu maali jennee yoo laalle kaleessa afurii odaa bulee shaniin darrabbaa bulee kan jennu ilmaan ituu iddoo lama qoodamanii shanan darrabbaatis hortee shanan ituuti afurii odaa bulee kan jennus hortee afuran ituuti gaafa kana warra sirni ititeef warra gartee heerri itituun ganamaa sun maali heeratu ititee jechaadha gaafa heerri ititee malkaa tarraamuu ce'u heerri jechaadha gaafa ce'u araddaalee jilaa isaa daangeffate sirni gadaa afurii odaa bule shaniin darrabbaa bule jennu kan ituu kun jechuu daangeffatee deemee jila godaane gooroo marmaare eessatti fakkeenya araddaan kun goda horaadha araddaan amma keessa jirru goda horaadha gamanaan ammoo ooluu takka malee mudhii irreessadha amma asiin karaa lixaa kanaan kan jirru mudhii irreessaati mudhii irreessatti ardaa jilaate cakalee bakka itti irreeffatamu inni kanaaf amma gaa Oromoo maraa wajjinuu gatteenyee akkamitti araddaa jilaa bakka kalee deebisuu dandeenyaan marii bal'aa barbaada kuni marii barbaada ammoo wanni immoo beekamuu irra jiraatu gadaan ganaa dhufu caataa itti godaanuu qabu fakkeenya gaafa ani gadaa fudhu odaa dandee jala waan takkan jedhanii bulchaa jira mijuun achi jalaa naa kennamte amma moo gaafa nan baallii kennu alangaa an kennu jimaa namaati odaan sanuu ibiddinuu itti qabate jala olo aradda jilaa kana dhiiru abbaan eenyu nama jechisiisa kanaaf kunis akkanuma nu hubatamuutu irra jiraata kanaaf araddaan jilaa kun hora baaduudha karaa odaa dandeessanii as deemurraa qabee san jechuun hora qunniidha. Hora baadu hora qunnii. Isaan kun araddaalee jilaa kaleessa irratti jillatanii gama kanaan gaafa tokko gaafa daanga'u araddaaleen jilaa anama maqaa dha'u hora lamaaniin akka hektaara safartuu ammaatti hektaara 577 jechaadha. Akka safartuu ammaatti jechaadha. Araddaalee jilaa. Fakkeenya waan kana ammaas irra deebi'ee tuquu kan hin barbaadu. Araddaan jilaa kun gaafa Haayila Sillaaseetiis araddaa jilaati. Sirna gita bittaa keessatti takkaa tuqamee hin beeku. Tuqamnaan seeran daangeffamu. Mootummaa dargii keessatti tuqamee hin beeku. Tuqaan hawwii numa jirti. Numa tuqamaa seera hin daangeffamu. Mootummaa Ihaadeg keessatti amma mootummaa Ihaadeg keessatti kan ammoo amma saamamee dhume immoo bara 2010 as. Bakkeen wallaalame. Bara 2007 gaafa naan fudhu gubduu agamsa baaduttis tanamaatii miti malkaa tarraamuun tanamaatii miti keessa deemneet ittiin malkaa jillannee bira tarre. Kanaaf araddaan jilaa kana fakkaata kan asii kan amma malkaa haroo carcar. Malkaan haroo carcar irreessa malkaati. Isilleen hora sadiin daangeffamtuudha isin. Haroon carcarilleen akkuma horti arsadii hora sadiin daangeffamte haroo carcarilleen hora sadiin daangeffamtuudha. Isilleen malkaa jilaa kan ummanni gaafa ture jedha. Itti jillatu hora sadiin kan marfame irreessa malkaati. Mudhiin irreessaa immoo irreessa tulluuti. Odaan bultum araddaalee jilaa mara araddaan odaaleen biraa halaalaa qaba. Ufii marsee qaba. Inni immoo wanni adda godhu ifiin marsee qaba inni. Fakkeenya karaa bookee deemuu qofaatu jidduu jira jecha. Jidduu tana maaltu jira?
mudhii irree isaatiin yoo ta'u karaa kanaa jidduu jira kanaan achiin haroo jarjaricha kunis walitti aansee qaba. Darrabbaa kan jennus gaaruma giiliyoo kana gama oliitiin ufitti aansee qaba. Garbii guuraa kan jennu sirrii saniin waluma aansee jecha waluma aansee ardaan jilaa isaa walii aantee jirti jecha kanuma doodha yoo akka jeegaa waaqan gargaarsifannee uummata keenya kaasirra jirullee mariisifnee hamma saaquu dandeenyu waliin saaquun dirqama ta'a jecha kun dirqama uummataa lafa taa'u fakkeenya kan odaatti dhufnama odaan mataan isaa gaafa sankaa isaa daangee hektaara 17 577 ala inni kun kanas adda baafannu odaan irkatarra jira odaan malkaa horaa keessa hin jiru araddaan godo horaa maqaanuu godo horaati haatana adda baafannu araddaa isaanii keessa hin jiru horti safartuu araddaa gaafa safaran horti maali araddaa mudhii irree isaa keessa hin jirtu horti araddaa horaa keessa hin jiru araddaa surrii keessa hin jiru horti gaafa safaramu maaliif ta ummata waliinii wajjii waan ta'eef kanaaf horiif dhiifamte isiin warri goda horaatis itti gad yaa'ee warri surrii itti as yaa'ee araddoonni warri mudhii irree isaanii sirrii isaanii kanaan itti gad deemanii kanaan wal jidduu fixanii jechaadha. Kanaas asiin baramuun gaariidha. Kana fakkaata sirni araddaa jilaa keenya. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni keeyyaa biyya Oromiyaa irri kee baay'amee tulluu fi mukkeeniin sululaa fi dirree haroo fi laggeenin ijaanuu gubsita adda kee bareenni keessi kees badhaadhee guuteera adbuunni.